Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota GMN irraa kan isiniif darbaa jiru qophii keenya kudhaama jaalalaati. Maarreen egaa torbaniin qophii kudhaama jaalalaa kan isiniif dhiyeessinu seenaa dhugaa bu'aa bahii jaalala isaan keessa darban irratti hundaa'uudhaan muuxannoo fi mudannoo isaanii irraa barachaa kan namoota jaalala keessatti bu'aa yookiin fakkeenya guddaa namaaf ta'anidha kan isiniif dhiyeessinu. Arraleen egaa dargaggoo qaxalee mootii jaalalaa jedhamuun kan beekamu akkasumallee dargaggoota hedduudhaaf fakkeenya kan ta'e tokkodha. Istiidiyoo keenyatti kan isiniif affeerree jiru dargaggoo keenya faana kan turtii taasisnu ta'a. Isinillee qophii keenya kudhaama jaalalaatiin naga xumuraatti nu faana tura akkan isiniin jettu anis mannii Dirajjeeti. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Hayyee baga nagaan dhufte. Tole baga nagaan eeddan. Dursa eeganaa olii ayyamamaa taatee istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Tole isinis waan affeertaniif guddaa galatoomaa. Ayyeeshimii daawwattoota keenya faana ol barii eenyu jedhan? Ani maqaan koo Naawol Shifarraan jedhama. Kan inni dhaladhe godina Salaalee. Aanaa Kuyyuu ganda Daroo Cangiiti. Mucaa baadiyyaati. Bu'aa bahii jaalalaa na gaafachuuf natti fakkaate. Egaa kudhaama jaalalaa irratti har'a keessummaa si godhadheen jira. Yeroo baay'ee intarviyuu kennan argaanii sooshaal miidiyaa irra nama baay'ee adeemaa kan itti jirtu mucaa baadiyyaa tokkee fi hiyyeessa tokkee kanatti waan boontuu natti fakkaatanii baay'ee irra deddeebitee dubbattan. Eekaa baadiyyaan hin jiraanne akkuma magaalaan jiraachuu hin danda'u. Baadiyyaa jiraachuun koo na boonsa. Tokkoffaa jireenya achii argee namni magaalaadhaa baadiyyaatti hin galu. Baadiyyaadhaa magaalaatti gala waan ta'eef jechuudha. Jireenya achii sanii fi jireenya magaalaa gaafan arge baadiyyaa tokkotti isatu na boonsa. Guyyaa tokko baadiyyaa tokkotti nattis hin dhaga'amu na gammachiisa. Akka olaantummaatti hin fudhadhaa jechuudha. Abbaan hiyyeessaa gabareedha. Qotee bulaa jechuudha. Maaliif namni tokko jiraachuudhaaf nyaata barbaada. Yeroo baay'ee amma magaalaa kanatti wanni faca'u wanni biqilee baadiyyaatti bu'ee gurguramu jiru. Waanuma jireenya foolu keessa jechuudha. Saniif jireenyi magaalaa qotee bulaadhaan waan ta'eef saniif hin boonaan. Santu na boonsa. Kanaaf ittiin boontaa jiru. Jeersi mi'aasaa miti kanaaf iyyuu. Egaa Naawolii waan si gaafachuu barbaadu toora sooshaal miidiyaadhaan maqaan kee haadha warraa kee waliin hedduudha kan deemaa jiru goota jaalalaa mootii jaalalaa jedhamaa jirta. Mee kanaaf maaltu sitti dhagahamaa jira duruma irratti? Ani homtuu natti hin dhagahama. Nama baay'ee fakkeenya waan ta'aa jirtu. Ani amma jechuun homtuu wanni natti dhagahamu jiru. Yaa namoonni akka barumsaatti yoo irraa fudhatan ta'e nan gammada. Yoon immoo akkanumaan maqaan kiyyas ka'ee namoonni sababa kiyyaatiif araarame yoo jiraate na gammachiisa. Kanarratti ittiin nan boona. Inni kan biraa immoo yeroo baay'ee kan na gaafatan amma namni akka waan ani sobee ishii fuudhee deemetti fa'aa ani ilma sooressaati jedheenii waan akkasii kanatu haasa'ama beektaa. Jedheen beekan. Jechuun harka isheen hin jirtu si. Isheen hin jirtu kaanuma asumaan dhiifama gaafa. Ragaa naa bahuu dandeessi. Jedheen hin beeku. Ani yeroo walii bilbilee ta'u ani siif hin ta'u hin jedheen. Maaliifii naan jette. Ani homaas hin qabu. Maatiinis jireenya harka qalleeyyii jiraachaa jiru. Ani hoggaan baradhu kanas gaafan jedhee agabuulee gaafan jedhee agabuuleetiin barachaa jira waan ta'eef maatiin keetis wanna akkanaa kanaan hayyamanii. Ani siif hin ta'u waan ta'eef yeroo keetis gubuun barbaadu hin jedheen. Jennaani soorummaa kee koonus boruu hin sooramna. Ani fati soo walitti dhufne koo sooramuu dandeenya. Ani waan akkanaa kanaa miti kan natti dhaga'amu. Akka maatiin kiyyatti jiran irraa gadi buusan itti himeen. Akka nu homaa hin qabne bakka iddoo jireenyatu akka waan hin qabne itti himee jechuudha. Kun rakkoo hin qabu naan jette. Onnee koo kan na seente gaafa sani. Akkasii bakka akkasuma taanaan anaafis naa taa'een wajjin haasofne. Gaafa kana jaalala keessa galaatuma jiramtiire galaa gaafa dhuunu
waan biraa fa'aa dhadhagaa dhufte. Jechuun maatiin. Mee durumarraanii akkamitti gara jaalalaatti seenuu dandeessan isin ishee faana? Nuyi mana barnootaati. Kan gara jaalalaatti seenu mana barumsaatti wal barree ani ishiin beeku. Akkuma sooshaal miidiyaa kanarraas dhageecha. Ishiitu dura na beeka. Namni immoo akka itti roorrisu faatu jira beektaa namni ijoollee ishii qochoo ulfaatu jira beeku yeroo san ijoollee wajjin baranne faan akkam beeku jiru. Kan amma riisees nan qaba. Hiriyaa koo yeroo isa wajjin baran mucaan kun baay'ee ishee hacuucaa jira waan ta'eef irraa dhorkuun qaba akkana deemu. Nama ishee jaallatee ishee hacuucatti jira ture? Jaalalas natti hin fakkaatu naaf hin galu garuu inni hin jaalata ishiin immoo isarra xiqqoodha nama guddaa wayitiin. Innaan dhorkuun qabadeen isa dhiisii dubbisaa seenin naan jiran ijoolleen. Ayi dhorkuun qabadeen mari'addeen hiriyaa baay'eedha baay'inni jirra ijoolleen. Mari'addee bilbila ishii naa kenne dheeni isaan bilbila ishii naa kenne. Odoon hin bilbiliniif odoon ishii itti naasa'in dura ani koo jaaladheera ishii hin jedheen. Ati moo? Sobdee? Ani akka inni ishii dhiisuufi malee. Ati isheen sababuma isheen shamarran taateef irra goruu barbaade? Irra goruu barbaadeen malee jaalalli na qabee waan akkasii miti. Jennaani ishiin beektu hinaan jedhe. Hin beekan hin jedheen. Ishiin akkoo intala abaluuti siinoo meeqa qabani makiina meeqa qabani na jedhe. Ana natti hin dhagahamne kun. Ani jechuun yeroo baay'ees ishiin anuma wajjin jaalala jalqabde. Injoon akkanaan beekutti. Inni hin barbaada nama biraatiif makiinaata godhatee abaluu akkanatti shiisii gaafadhu naannadhaan naan nagaa naan argas. Jedhee gaafateef waan hin kaasne yoo jiraate miidiyaa kan irratti jedhee gaafateef hin sodaatti miira ishiin silkiis jalaa fudhata boorsaa ishiis hin fattashaa akka roorrooti bakka. Gaafa kanan ijoollichaan mari'annaan dhiisii dubbii isaanii naan jedhanii silkii irraa fudhadheen odoon hin gaafatin duran ishiin tole na jetteerti bakka jaalalli qoodhaan jedheen. Inni akka hin aare fuula isaa irra gaafan argu. Akkam tole isaaf jetti na diddee jechuudha. Hin aare akkamitti gaafata ani garuu hin gaafanne. Guyyaa tokko waan ajaa'iba sitti ta'u mana isaa wajjin gallee mana isaanii bira rafee mana. Rafee akkuma gaccifnanii. Mana eenyu fa'a? Manuma gurbichaati. Walitti siqattu ati mucicha fa'a? Hiriyaa kootis. Wajjin galleeti ciisne gadi ciisne xiqquma turre akkanan isaaf garaana wayii godheetu salaamaa wayite. Maqaa isheedha? Abjuu keessa jechuudha? Ani beekera. Sobee akka jira. Anis nama inni kan biraa nama inni gaafachaa jiru immoo beeka. Maqaa ishee san kaasuun barbaadu. Anis abalo deewwaa. Ol ka'ee utaaleeti kolfe. Maaliitii naan jedhe. Maaliin jedheen. Hin kofalleen maaliin naan jedhe. Maaliin jedheen. Eenyu waamte naan jedhe. Eenyu waamee na rafeen jira koon jedhe. Maal raftaate anaa keessu keetii naa dhiisimee naan jedhe. Jechuun ishiin tole si jette ani maaltu na geesse. Ishiin garuu anaa tole itti hirteedheen isatti hime. Nan bilbiliif guyyaa tokko ishiidha. Kaardii naa guuteedheen mucaa biraati tu'an inni ittiin si sossobaduu santu kaardii naa guuteedheen. Birrii 25 wayii guutteef baadiyyaan jira akkanatti deemetiin naa guuteedheen birrii 25 guutteef. Cumaa nan bilbileef. Bilbilaan eeloo naan jette. Ana Noaayin jedheen. Noaayi anuma kilaasii moo'ee cumaan boodan si bilbila naan jette. Naan bilbiliin gatan cubboo wayiidha hin jedheen ishiidhaan. Jedheeni akkuma xumurree wajjin haasa'amuu dhufnu itti cimaa dhufe ammanni inni arrabsaa maatii hundatti darbee arrabsa maqaa isaa kaasuu waan hin barbaanneef. Gaafa kana dhuguma wal jaalanne nuti. Ishiin dhuguma na jaalatti san duras na beekti an beeku koornarii akkana wal irra teenyaan beeku ishiin xiqqoodha. Naafas isarras. Kutaa meeqa irratti turasa? 8. Bara 2011 jechuudha. Jennee maatiin ishii dhagaan. Waa'ee kee fuudhee ishee moo? Hiriyooma ishiitutu galeetti maatii ishiitti. Gaafa kana maatiin ishii amma irra rama godaannis. Irree banee? Kanas dhaga'ee nan achumaan bakka nan dhiisa kana booda silaa innis dhiisee murteesse.
akka abbaa qabeenyaa kan oduu hin ta'in sammuu ishee akka nama jabaawiti. Waan badu waan tolus beekti hin sobdu odumennuu ammas walitti deemnee wal jaalanne. Sa'aatii barumsaa fa'aa yeroo hin gumnee taphannu faas jira. Kutaama tokko kilaasii tokko Baanee jechuudha. Meekaapbii qabnannee yeroo hin deemnetis immoo biyyi fa'aa taphannu jira. Nuti jechuudha. Gaafa kana namni amma walitti sitti wal jaalatan jira. Guyyaa tokko qabeenyi maatiis natti mul'ate hin beeku. Ishiis dhabuu maatii kiyyaa ishiitti dhaga'ame hin beeku. Gaafa nuyi deemnu maazariitu argateen turre. Mee antalatu maaluma siin jedhe maal qabna siin jedhe silaa maal qabnu maal qabna siin jedhe si fayyamsite. Harmee keetu ishee gaafata. Lakki anumaa naan jennee ittiin. Akkamitti wajjin deemtee silaa isin wanni dabdan hin jiru maaliif wajjin deemtee lakki anis ma jaaladhee tamii malee harmeen dhumaa wanni inni naan jedhan jiru ittiin. Namoonni tokko tokko akka waan ishee goyoomsite si ilaalu akkanaan immoo ishii qarshiidhaafis itti siqeetti. Erga wajjin jiraanne waggaa 5 guutuuf deema aniif ishii. Amma har'aatti ana jechuun kana naa godhan jedhee wanni adda baasee dubbadhu hin jiru. Maaliif amma kana jiraadhe miti umurii kiyya gimmaasha dabarsaan jira waan ta'eef ganaa kan naa godhan osoo hin ta'in ani hojjedheen argadhatti nama walumaa galatti haalli wal barnoota keenya kan fakkaata. Namoonni keessan gaafa ilaalu daa'imadhaan ammumayyuu tanan jechuudha. Kutaa meeqa fa'aatidha kan itti ishee fudhattee baddee? Kutaa 10 baratti. Kutaa 10. Atis 10 mamdee? Inni seen. Biraa addaan guutte? Isaan asitti miidiyaa biraati irratti waan anaasiitiin gadi kaasuu dhiise. Ilaale kutaa 9tti gaafa ceenu nan deebi'ee deeni anni seen deebi. Maatiinis waan nu reebaniif. Ati eessa deemte? Ani Finfinneetti ol dhufe. Ol dhufeen nan deebi'ee deemi biraa deemi. Gara Hararii deemi Finfinneetti. Gaafan deemu bilbilaanis waliin argan. Homaadhaan waliin argan. Ji'a 2 booda hoggaan deebi'ee dhufu akka isheen itti eegde akka biraati. Yoo inni barate bilbila maafi addaan kuteen irraa fudhan. Namni sababa keefi gadi sin baatu bilbila irraa fidanii gaafa kana ani miimoorii faattiin haasa'ee miimooricha namatti kenna. Akka isheetti siif keessaniif. Miimooricha keessa godhattee inni dhaggeeffattiin akkuma sirbaatti jechuudha. Yookaan immoo waraqaa barreesseen sa'aatii ishiin gadi baatu beeka. Sa'aatii amma beeta ክርስቲያን fa'aa hoggaa deemnu hin deemti miti sa'aatii san barreesseen achi godhee fi deemu. Isheenis immoo barreessitee dabtara akka hojii mana nama biraatti kennatu itti natti as ergiti. Akkasitti wal argan. Gaafa kana hoggaan as deebi'u ati hin barattu jedhanii yoo inni asitti barate ati hin barattu jedhanii. Yoommoo ishiin barnoota dhiiste yookaan asii oofan ishee argachuu hin danda'u mire. Isheen maatiidhaaf jalli meeqa faadha? Lammaffaadha. Mucaan duraan lafti jira. Lammaffaadha. Yoo ishiin dhiiste hin argadhu deen anis hiree mataa kiyya murteesse barnoota. Isheen dhiisurraan dhiisuu wayya. Maaliif ani dhufees nan argadha. Finfinnee kana keessa immoo ta'e amma taaskanis rakkisaadha birriis dhabuu hin danda'a waan ta'eef achuma naa wayyadeen onnoodhe. Gaafa kana aadaadhaan koffaanis dhagaa nama maatiinis. Mucoota akka wajjin akka namaarree taa'anii haasa'uu qaban. Aadaadhaan koo asitti barnootaaf asitti barattattee na waamte. Ishee deemnuuf. Dhagaanii yeroo hin beeku. Yoo ishuma dhiiste yoo naan jedhan maal mucoo matan yoo dhiiste yoo barattee tonni ganaa bakka guddaa ga'uu dandeecha. Maaliif atis reebbamta? Maaliif ishees waan hin taane irraan gachaa naan jedhan. Bakka nan isan jedhan. Amma barnoota ishiin seente jettee anis asitti jammare. Gaafa kana gaafa nan jammaru ishiin ji'a 3ffaa kana barachaa jirti. Wal arguun jiru. Silkii riyaashitiin wal argan. Nan deebi'ee inni gadi. Inni sodeen deebi'ee gadi. Gaafan gad deebi'ee achi bu'u homaa bakka hin eegu. Ijoolleen hiriyoonni ishee itti mameetu hin eegan. Anis amma sirraa ishee gochuudha. Yoonni wal bira geenye inni isan maatiin ishee.
Gaafa kanaan nan deebi'ee gadi. Deebi'een adaadumti koo poolisii bita malee na jette. Kun maa gaariidha miti. Achumatti. Puulii naa bitan maatiin. Puulii naa bitanii ani isa birrii ani hojii hin naqone. Amma ishee argu sanitti guyyaa guutuu ani shuman eegaa oola malee mana Yeroo isheen baatu. namatti faa kennin deema. Oduman jedhu ji'a 5ffaa akkana ta'e kutaa 9 keessa jechuudha. Gaafa kana Hararitti eessumni kiyya jira achi hin deemu makiina qaba. Achi oduman hojjedhu makiinaan oduman hojjedhu ammas as deebi'e. Ammas wal argaa hin jirru. As hin deebi'e. Gaafa nan as deebi'u homaa bakka ta'uu dide. Ammas ganni dhufee ganna kana baanee fudhadhee boduun qabadhee murteessee bakka amma. Keessuma kiyyattiin ofii kiyyaan jedhama. Namattis baaseen himuu maatiinis amma na jibban anumaa jechuudha. Maatimti kee. Maatumti kiyyaa na jibban. Rakkinnis jira gaama. Hojiin hojjedhu ani shuman eegaa oola waan hin godhu hin qabu. Gaafa kananii maatiidhaan maatiinis ambiraasii naa kadhadhaa hin jedheen. Dura naa kadhadhu naan na didee faasiriin. Maatii ishee jechuudha. Ishee ambiraa naa kadhadhu hin jedheen. Amma maalisii kadhadhaa naan jedhee nan fuudha naa kadhadhu. Faasiriin nama guddaa kan amman gaafadhu dee taatee daa'ima akkamitti asii kadhadhaa dee na dide. Maatiin isheetis immoo nayyaman. Anamma nama gidduu rafee uffanni hanqate beektan namni hin na'uuf. Akka ati naaneef gidduu rafeera. Gaafa kana waan hin godhu dhabe. Kutaa 10 geessee ji'a 10ffaa geessee lakki 10 miti 7 akka hin taanetti fakkaate. Simisteera duraan geenye walumaa galatti. Maatiitti waraqata erguun jedheen. Qoyaarra boronaan jetti. Ani amma hoggaan achi jiraadhu san nu jedhu miti gaaftiin dhabee fa'aa akkanumatti fa'aa taa'u jira. Gaaftii zimmiriituma taa'u jira. Maatiidhaan maatii ishii akka biraati ijoollee na sodaachisu. Ji'a san keessa baadiyyaa bu'een manaan dhaamaan jira miti manaan isa dha'ee xumureen hin deemta bakka Finfinnee deemta hin barattaa. Araaraan koo sol kottu naan jettee hin deemtaadhaan ishee wajjinis marii qaba. Odoo as hin gahin garuu motoraan qaba. Motoraan bitee puulicha gurguree. Gaafan motora sanis bitu isaanan naqu qabeema. Achirraan hin darba. Waraqata hin darbadhee fi darba. Isa fuutee dubbistii. Xalayyaa walii barreessuu jalqabanii jechuudha. Silkiin qabdu irraa fuudhaniiru. Silkii bituu fedhaan birrii hin qabu. Hin hojjedhu waan ta'eef birrii hin qabu. Gaafa kana silkii durbii tiyyaa jalaa fuudheen jala dhoskee jechuudha. Zooroo hateeti. Anan ganneef. Kan durbii keetii hatteetu jaalallee keetii. Waan hin godhamnaan silkii kiyya kennuufitti kiyya guddaadha. Hin mul'ata. Silkii kana kenneef silkichaas keessa godhatti. Miimuriidhaan itti haaseen bakka ani akkanatti hin jira akkanatti sin jaaladha akkasi jaaladhu beektaa hiriin itti haasee kennaaf. Jechuun mimmeessee gaafa kana ishinis miimoricha itti haasoftii naa deebisti. Miimoricha itti haasofteet kun siimii hojii laannee fi maaf immoo bilbiltuuf. Sa'aatii hin argadhu kaa siimii qabdi yeroo ishiitti tole ishiitti naa bilbila. Malee ani bilbiluuf hin danda'u. Yookaan maatii bira jiraattee waan ta'uuf jechuudha. Isaan kennee fi abbaan si ajjeesuu si barbaada. Shugguxiidha si eeggata. Maali naan jedhu. Hiriyootuma isaa keessa immoo namoonni gurguddaan akkanan gootu ati warreen naan jedhu jira. Amma anaaf maatii walumaa galatti waan adda kutee maal akka ta'e beektaa haasaa namaati. Jecha negatiivii nani haasa'u itti himama. Maatii ishee. Negatiivii isaan haasa'u natti himan. Amma oduu nani waan tokko sin jedhee inni kophaan akkanaatti miti naan jetta. Deebinaa deebisuu hin dhiistu. Kun immoo ana sin aarsaa isa sin aarsa. Gaafa kana akkasitti wal argachuu qabna. Aniif ishee.
wal argachuu qabne guyyaa tokko dhuguma dubbachuu yoo ta'e qabeenyi isaanii natti mul'ate beeku. Siru. Maaliif jennaan beekti amma kan dura ani san duratti jaalallee qabaate. Ishee dura jechuudha. Beekti ishiinis. Isheenoo? Isheenoo qabdi turte? Ishiin mucaa jeequ kana malee hin qabdu isheen. Ishiinis beekti. Tunis kan isaa jedhan inni itti agarsiisu. Tunis kan isaa jedhan itti agarsiisu. Waan tokko ishiin. Dubaruma arganiini jaalalli isaatii ittiin jedhu. Akka isheen si jibbituuf. Kan inni ani qabu immoo beekti. Isaan duratti jechuudha. Isaan qabeenyi isaanii isaan oli. Kan isaan maatiin ishee bicha qaba. Maatiin isaanii. Qabeenya yoo ta'e jechuudha. Aniif ishiin jireenyi ishiin jiraachuu barbaaddu fi jireenyi ani jiraachuu barbaaddu kan sanii jechuudha. Anis achi deemee aniif ishiin jechuun yeroo tokko tokko manaaliif bishaan walitti malee wal jaalattee dhufniti. Gaafa kana akkana naannee tunis jedhanii itti agarsiisu. Ishiin akkuma waan bareedatti ilaalle waan sana. Qabeenya dhabuun kiyyas ishiitti homaan nagaamne isaanis qabeenya qabaachuu isaanii ana homaan itti nagaamne. Amma yeroo tokko jaalatee miti kan fuudhee naan jedhu. Jira warrunti qaamanis namni naan jedhu jira. Amma dhuguma jaalattee fuudhee naan jedhu. Dhuguma dubbachuudhaaf immoo namni jaalatu natu beeka. Gaafa nama akkasiin jedhu sin aarsu jechuun ishee waan qabeenya qabduuf itti fayyadamuudhaaf fuudhee gaafa siin jedhan. Nan aarsu. Maaliif isheeti? Ana wanni na aarsu yoo jiraate hin jedhani miti ani fuudheera. Qabeenyaafis haa ta'u qabeenya jaaladheettis haa ta'u fuudheera miti yoo ishii akkuma fudhatan sanitti odoo hambisanii laatan na aarsa. Garuu amma na biratti miti maaltu na aarsa? Namichi sun akkoo akka aaree yookaan immoo hinaaffaraaf jedhu beeka waan ta'eef ees jechuun hin danda'an. Een qabeenya ilaalatis waan jedheen homaa wanni onnoo hin jiru. Ishiis immoo guyyoomsee fuudhee jedhu. Een jedhaan nama yeroo tokko ani makiina afaan qabnan jedheeni makiina afaa ofii dhaqee nachi dhaabee agarsiisa. Nan jedhan namaan. Ishiidhaan garuu guyyaa tokko kana qabna dheen hin beeku. Jechuun akka uumaan qabnes akka baadiyyaa ta'es ittan hima. Akkamitti. Ollaa miti isin jechuun baadiyyaadha. Ani baadiyyaadha. Isheen sanaan? Lakki isheen magaalaadha. Isheen magaalaadha? Guyyaa tokko akka odumaa somnu maal akkana jette beektaa? Bakka anifatis ani tokkicha godhi qabeenya godhannaa nan jette. Amma faazeerumti maali achi dhufaa hin jedheen. Maali naan jette. Faazeriin keessa laa kanatti riifuudhaan shalalaa kiyyaan boottii itti gaddiisee qofaa. Boottii itti gaddiisee dhufa yoo dhufe xiqqoo hin dabbaru faazerii kan hin jedheen. Maaluu dhibeeriin isaan wal dabbaran ati maal si dhibe naan jette. Namni biraa immoo dhuguma amma intallitu seerumtii naan jedhe. Adaada maazariiti. Abaa hin jedheen. Yoo ani faazarii boottiidhaan keessan keessa ofuu baadde haadhi tolan nan jedheen. Ati tokko jaalala qofaa hundaanii illi kee keessas galteerta jechuudha haala kuufattee. Anamma xiiqii keessa galeera. Xiiqii keessa. Jalqabu immoo kan bakka kana nafi anuma shumaantu wal dabarse immoo xiiqidha. Xiiqidha. Yoo ani boottiidhaan hin oofne ani nala deemu. Mooraa isaanii geessan deemsisatti. Ammallee amma hoggaan argan isaanis manaan jira. Deemsistee akkuma itti himan jira. Maatiin isaanii jechuun waa hundumaa haasa'uu hin barbaadu beektaa. Namni yeroo wal jaalatu manaan eebbisame kan walitti fidu. Nama jaalatu san immoo kunuunsuu kan qabu. Amma fakkeenyaaf ishii kunuunsuu lafa isaa qoffoolu qaansiraa isaa hojjedhu maal isaa hojjedhu ishii kunuunfachuu kan qabu amma hin dandeenye jechuudha. Kasan irraa hafe garuu ati makiinadhaan deemtee ta'e ollaa keenya namni makiinadhaan haadha manaa isaa oofaa ta'e ani isaa miti miti dirqama makiinadhaan oofuu hin qabu. Nuyi taaskii keenya eegganneetu taaskii keenya hin deemna. Taaskii godhamne immoo miilan deemuu qabna. Fuuldurri keenya hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti ani qabeenya ilaalee miti isin jechuu barbaadeen. Yeroo fudhattee badde kanatti wanti itti yaadaa turtee fi wanti isin naxxanii argitan jireenya keessatti keessumaa gara magaalaatti dheeree kan itti fudhattee badde. Baadiyyaatti. Baadiyyaatti wanti jireenya kam ture
Gaafa lama taatanii waliin jireenya eegaltan. Anatti homaa natti fakkaanne. Maaliif jechuun baadiyyaatti guddadde sin jedhee hin jiran. Waanumaan duraan dabarsee. Manuma maatii itti fudhatteedha immoo kan itti badde. Mana maatiitti maa fudhadhee deemnani qabanii deebisaniif. Maatiitti galchan. Hin nageenye isaan. Gaafan fudhadhee deemu baadiyyaa biraatti hin fudhadhee deemu. Isaanis hin nageenye. Dhaqanii anuma mana seenii argan malee hin nageenye. Wajjin oolla waliin jenna aniif isheen. Wajjin deemnaa namni itti karoorsan jiru wajjin baduu kana jechuudha. Wajjin oollee baay'inlee wajjumaan taphachaa oollee galgalli sa'aatii 12 ta'e. Mana gwaddinyaa kiyya hiriyaa kiyya dura wajjin barannee takka. Achi turree sa'aatii 12 ta'e. Amma galtamuu hin jedheen. Ani dhugumaa waan qalladaatiin jedheen. Tolee itti faanatti fakkaan. Naan jette. Saara siin loluun galii nama. Hin deemna bakka asuma silaa duraan wajjin deemna waliin jennee asuma bannaa hin galiin hin jedheen. Ara nu argataniitti siruma nu argatan isaan irratti dhiisin jedheen. Wayyaattee hin jedheen. Akkam wayyaree zimmiratanii minni bakka hin dubbatin hin jedheen. Hin dubbanne eessummaan kiyya jiran. Summaan lamatu ture. Irreeffatan isaanis. Dhuguma waan kana dhuguma fuudhee deemamu dhaan irreeffatan. Dhaqee carqii shumaa fededanii carqicharraa qayyaree boorsaa dabtara qabannee baaneechi. Amma sa'aatii tokkoof wayi. Galgala keessa. Eessa deemnee achuma kuyyuu eessa jedhama daree kubbaa miilaa achi duuba dabarre. Achi dabarree achi keessa dhaabbanne mana ijaarramee falaxaa bichaan dhaabbatee jiru achi keessa dhaabbanne. Isumni kiyya tokko wajjin jira. Inni amanaan jiru. Achi keessa dhaabbannee hin roobe roobni tokko. Gaafa roobu sa'aatii 4 ta'e. Bakka amma hin baanu kottaa amma namnis gaggalee inni waggaa gadi baanu minishoonni yeroo hundi baanii nutti dhufan galgala. Kota qawwee nutti nyaachifatan. Isa deemta sa'aatii kana. Maabara qanii 21 maaramiidha. Maabara dhufaa irraa kan akkanaan jireen. Sa'aatii kanaan muunaan jireen. Inni ishiis immoo achumaan fidee dhufaa irraa mana barumsaa deemteetti achi maabara nama bira turteeti. Mana galu malee itti diddee galchaara jedhee xiqqoodha ishiin. Amma boorsaa ishiititu sibiila wannoon isaa. Qabannaan kun jiran sibiila akkanatti hangaatateet dhugaa akkana dhu kilidhe. Waan qawwee faa meeshaa faa of harkaa qabnu fakkaatee nutti naanneffate. Dhugaa kana haara boorsaadha hin jedhin. Kootu har'a maayidaa bultaadha. Gaashee lakkee akkasii miti hin jedhin. Maal faazeriinis maallaan jedha amma abbaan kiyya dhugaan daa'ima mana hidhaa bulchuu akkamitti abbaa kiyya wallaaltaati jedhin. Abbaa kiyya dhiisetan nama biraatti itti mee dide. Nama beekamaa ganda sanarraa kan inni jiru. Firuma namticha wajjin barsiisadha. Ani sa'aatiin jedheen. Maal gootaree sa'aatii kanaan jedhe. Ati beektaa beeka garuu namticha jedheen tokko. Amma hoggana ishiidhaan akkam goonannaan kootu ishiitti booda irraa taanaan jedhe. Yeroo kana deemne gadi sinnee 100 maaloo gaashee maaloo. Isinii dhudhaaf deemaa turan? 100 hin jedheen. Dhibbaan na goyyoomsitaadha. Ishii lama si'aa ta'u hin jedheen. Dide. Mucaan immoo waa of harka qaba isa darbee deemnee amma xiqqoo gasinne gaashee 300 akkami jedheen shumaan of harkaa qaba hin fixadhee hin jedheen. Wayyaa baasee jaaketti kiyya tafe fidee natti jedhe tokko. Kanuma sakka jiru hundallaatte? 800 qaba. Maatiin barii kuma naa kennanii tan ol dhufe 200 balleessinii natti fakkaate. 200 balleessee 8 of harkaa qaba. 3 kennee fi nu deebisan manumaa sin geenyadhaan. Nan shakken boodammoo wanti kun dhagahame ijoollee tokko ta'innaadhaanii mana san dhufuu danda'anii asuma malee gibbii nama bana deeman odoon achi hin ga'e asii miti naan jedhe sun sii moonatu beekan jedhe seennee xiqqoo akkuma dhaabbanneen darban isaan amma koota baadeenii achi baanee mana saseen mana irraa kiyyaasan jechuudha sa'aatii 9 ukkaatu kaa'e bakka akkanaa deemnaa achi deemnan jedhuna isheen beetti garuu. Hundattuu ni. Isheenis hin gaafattu? Ona gaafatte sitti ni. Maaliif tasa waan biraa fa'aa waan dhufu ta'e bakka akkanaa deema jirra ittiin hiriyaatti fa'aa tasa himte hiriyaan sun dabarsuu danda'a. Yeruma sana hin ta'e. Akkatti fudhattee biraa jirtu isheen quban qabdu jechuudha? Qabdi malee walii galleen bakka amma. Bakka deemtan hin beektu isheen? Hin beektu. Odoon itti mees hin beektu.
deemnee sa'aatii sagalitti kaa'an jedheen dheerannadha kaa'an sunitti maa bakka dhan gaafa kana kaanee sa'aatii sagalitti kaanee jaatti keenya ishiin deemte hin beektu miidha oduma akka nama sabala dhaguutti asoola keenya uffannee hoggaa namni nutti dhufe hin qorra sabala irraa jechaatu man deema hin teenya sa'aatii jaatti keenya sa'aatii jaatti keenyatti borumtii san maazariin finfinnee deematti ni beekti akkam ilma koo maal taateetti ani deeme min jedheen eessa deemte intala isa fudhadhee deeme faazarii silaa fudhadhuu deeme naan jedhe sarpiraayizii gooti maati hee naan jette ani du'e gaa'ii naan hidhame ana nan galchu naan jette baay'ee si faana xaarii qaba maasiin godhatte jin gaafa kana deemne bulle amma arraa akka taphaa itti haasama beektaa maazariin dhufte nu bira dhufteeti jilbii biraan deeman akkanatti aadaa tiyyasa wajjin jilbii biraan deeman mee deebisanii maaliif bakka qabameedha malee mee yaa intalatu jetteen maaluma siin jedhe maal fa'aa qabna siin jedhe nu maan qabnu wanna tokkichaa hin qabnu maal fa'aa qabna siin jedhe jetteen lakkii ana bitoo maa qabna naan jenne jaaladheetu man dubarfe malee maa wanna tokkicha naan jenne jetteen ishiin oduma kana haasaa irru makkalaakaan dhufe yaada isaan gibbichuma marsan ani manuma utaaleetiin gatee isaan hunda manatti dhiisee ishiin cidii keessa seente baani ani fi mucaani horiin namaa jiran jira ijoolleen horii ooftu jirti achiin qabin gara lagaa sanitti qabin gara lagaa sanitti achi qabin jiraan isaan tiskee asiin asianiituma nalaalanii darban makkalaa kootichi ol baan gaafa kana hiriyaan tiyya sun kan bira bulle sun bariituu har'a bullee kaa ishii qabatan ishii dabaddabanii eenyuun hiriyaa tiyya sanaan bira bullee wayyaa irraa fudhanne san himeedhanii bakka san amma kaa akka dhufan beekan miti eessumni kiyya tokko ibbiqee ala ciisa ibbiqee jiran jira jedhee achi ala ciiseera kan amma faazariin alaara manni shifarraa kaminaan jedhan jedha gadi moo bu'aa ganuma bu'aa jechuun hin oolu faazariin inni hojii mana sanii gadi bu'aa isaan gadi bu'an. Sobee akkasa dandaraa gadi. Kaan hoggaa gadi bu'u jarri kaan bootaa argataniiru warra biraatiin gadi bu'aadhaan inni jala darbe maazarii qabatanii sun hancii sun sargii bule eessa bulteennaa sargiin bule deen isaa sargii kana seen kan keenya seen sargii bulte mucoon eessa jirti deen mucoon mana isaanii jirti deen manni isaanii eessa achi gama kan mucoon eessa jirti himedhanii jira badana. Inni suma sirrii cidhaa ture. Cidhaa bule cidhaa biraa bule akkana fuudhee deemuu hin beeku inni qubaa hin qabu isaan immoo cidha kana seen kan keenya kana seen isa dabaddabanii qaamni seera moochi jira. Jarri quufaniiran jechuun ani waggaa 18 darbeera of danda'an jira akka seera dutti maazarii fudhatanii baanu. Gibbii keessa homaa dhabanii abbaa ishii qorqoorroon tokko jira qorqoorricha dhiisee mana kushinaan jiraan jira ishii footoo gaafatee galadhan. Maaliif hin jedheen nama biraan gaafadhe. Hinooti soddaan kee kana deet footoo manichaatti agarsiisa citaasan. Aadatti natti fakkaate garuu waan akkasii kana naan jedhanii. Innoo barbaade waan barbaade haa gaafatan maal dha dhibeen jedheen. Ani gaafatee dhiisee ani tokko fuudhee deemee kana booda namatti mul'ise. Eessumni kiyya sunis deemee maazariin hidhaatti deemtee mucaa ittiin 7 hidhamte. Maazariin guyyaa 3 muka hidhamte daa'ima wajjin. Ana maanatti hin nagamne. Gaafa kana laayisensii waraqaa isinii baasne jedhanii gaafa karoorsan ishiin xiqqoo taate kunis xiqqaadha ishiinis xiqqaadha hin ta'udha. Hin ta'u maaloo yare ilmi kiyya jedhamuudhaan jedhu faaziriin qoricha dhuge. Of ajjeesudha jechuudha. Bakka waggaa 15 sitti murtaa'aa waan ta'eef. Eenyu sitti moo? Een kaayyoon qabame jedhamu isaa jedhee qoricha dhugeen. Maan of ajjeesuun qaban jedhu jechuudha. Anumaa natti nagamne. Amma kana. Anumaa wanni tokkicha natti nagamne. Maaliif? Jaalalli gurra duucheera. Yoon ishii dhiise deeme ishiinis boru caarra ishii waan biraati. Maqaan ishii waan biraati. Kanaaf odoon ol deebi'es faazariidhaafis anaafis wanni hafu hin jiru. Kanaaf anumaa natti nagamne deemne amma. Achiis deemne
Sa'aatii meeqa meeqatti hin kaasete yookaan 12 tan kaa galgala yookaan halkan sa'aatii 10 tan kaa. Bakka jiru san irraa bakka biraatti sossaan. Baadiyyaatti jechuudha. Gaafa achi deemnu eessummaan mucoo hidhamtee jirtu ollaasan. Guyyuma nu lallaaluu qaban ani nan laala gadi beektan. Achi bullee qanii lama bullee guyyuma taanaa qoo hin qabsiin jedhanii dawwalan as jiranii jarri. Ani shakkeera guyyumaa sa'aatii 9 guyyaa ta'uun kaa'e amma deemudha jechuudha. Baadiyyaa keessa deemna qaama. Nyaanni baadiyyaa yookaan sitti toluuf adiisuu danda'a yookaan ishiidhaaf ta'uu danda'a jire. Ani kana yaaddaa jira amma akkamiin godhadheetin. Ishiin homaa wanni tokkicha gaafa kana kaa'ee ni deeme. Sa'aatii 12tti dhufan jiran. Jara achitti ulee qubsan. As jiranii kaleessa eessaranii. Ani deemeera. Bakka akkanaa tan akkas hin jenne. Bakkuma deemteetti nama reeffisaa deemtu sun. Amma deemne achi geenye qaniin guyyaa faasikaati. Moo qabannaa soomidha. Qabannaa soomidha. Odumaa achi jirru mana namaa dhanneechise. Amma achis nu lallaaluu qaban namni achi shakku jira. Nu lallaaluu qabanii ani inaasa'u sun man dhaggeeffadha waan isaan jedhes deeme na beekus waan ta'eef jechuudha. Gaafa kana qanii soomidha lafa wayii irratti namni wallabe. Poolisoonni fi milishoonni dhufan. Warra du'aa wayii immoo jira. Nuyi nu barbaaduu dhufas. Ishiinis caammaa baafattee anis caammaa baafattee shaarpis gattee ishiin kaachatti gadhiisni waluma qabanne. Amma ishiin na bira haftee warra du'an jiran jira. Isaas seenteet maalinni warri achii kun etteen. Lakki isaan warra lafaa tokkoof dhufanii kootu naan jette. Maali isaan nama biraatiif dhufanii garuu asuma teenyanii amma buune. Amma halkan kana immoo sadii mudaa deemna. Goda jiran jire goda keessa achi deemna deemna. Amma achi deemne halkan kana dhufee namtichi nu fudhate.